Shiroo seete waadaati. Shiroo ganamaa fi galgala dhoottoqna seete. Miseentu Waadaa jechuun safaa xaamisiitu nima. hin fuudhu jettee jala sararuu hin dandeessu. Hin fuudhuu jechuun hin dandeessu jala sararuu. Waadaan seenu garuu akka itti jiraannee duuba dabarsinee beekna malee akka itti fuulduraa beekna. Miseentu. Na dhagaye kilimaata akkasiitu. Uffanni ati asii shan jijjiirrattullee hin jiru. Okko 15 za'a boodaaf za'a dura deebitee jijjiirrattullee hin jiru. Wala nyaataa dhugaatillee mana kana waqqafamtee jirti dhaabbattee. Waan waadaa siseenuu jide. Eeywa arrarraa eegalame wanta kana gaafate. Taa'e iddoo goriin taa'e. Wanta kasin gaafadhu wanta kana gaafate. Awwaata kasin gaafadhu. Ati na gaafadhu. Ijoollumatti iyya qofa fuutee baraaniin deeman jee. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune daawwattootaa fi hordoftoota keenya jirra jirtu nagayni keessan isiniif haa baay'atu bikkuma jirtanitti namuu fayyaa isinitti haa ta'u nutilleen fayyaa nutti haa ta'u viidiyoo kana subscribe godhuu hin dagatinaan isinin jaa laayikii nutti baay'isaa nama hedduu bira deemtu daawwattoota hordoftoota keenya waan addaa qabadheetiin isinii dhufee jira ijoollee fudheetiin karaa baaraatiin gala eegan jee xiqqoo wayyaa'ee jira ara xiqqoo gammachuun qaba. Alhamdulillah. Arra gaafii xumuraatiin isa gaafachuu deema. Gaafiin sunis maal inni kaameeraa kiyya sirreeffadhee kaayyadhee inni maanta mana san jira. Tirizoonee ku jira. Nuti shamarran kiyyaa fi hundinuu kun har'aan tan asii mul'anna. Dhiirtii yaman akkuma agartanii guutuun isii sammuun isii akkuma tokko yaaddi. Garuu yaaddoo waan ijoollee isaa hedduu jaallata waan ta'eef amma sirraa'ee jira. Ilmaan kana yoon fuutee karaa baaraan irraa kuttiin jee. Amman tana wayyaa deemu jira jecha takko qofan gaafachuu deema narratti ni fuuta waa hin fuutu yaani yoo narratti hin fuune kayoon yaa keessaa hin qabaanne waada na gadin jaane waan juu walumaan agarraan isinin jaa nafaana tura oromiyaa timba bayaa maqatumma kataa kaatibu maaliif kan shaaqalta bicha Nagami. Ma. Mai. Saniga. Mali ma. Agora je. Gatta video ma. Haso ma jirta hai hoto. Agora mala. Kan ma gafara haso ini ni jirame. Se. Adira. Lafa gabuita kaman maka lera turun derada. Teresi na ume karabin. Ya kasana ma gabuire. Ma. Ma itu. Ningoroda. Wanne haso itu. Wana wanne haso itu. Mata duren be bare. Yani salam ta gafatu daawwattoota. Salam tan gafadda. Kayti raga dhifta muka jolleet. Ani qabu madure. Iyya silaa fudhatte. Ani madure ni qabu. Iyya silaa fudhatte. Khayratin galakis. Sirra buktata. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune daawwattoota hordoftoota maatii channel keenyaa jirra jirtu. Nageenyi keessan badhaadha. Bannee jira xiqqoo. Gara guyyaa jaamoo torba akkas channel irraa wabii mul'atte. Kanaafuu saada waan isin haasa'uu deemtu hin beekne gamanumaan nuuf ibsite. Ayyaantu kaakara mana sanii maatii mana san dhaqaa kaakala. Haatee surii dhiisee ijoollee. Dia mana sana ada itu ijoollee nu. Feetanii saalata baddaa feetanii mana san dhaqaa. Yalla warra yaani ta'e. Abbaa dhiisi gaatee waan kana fayyaan. Caagattaa egaati maal taate? Dish. Illa titi keessa dish. Hayee abbaa mana kiyyaa. Abbaa rayyaan. Yaa jaqa. Baduga. Kamera kayatti abbaa mana xiyyaa abbaa mana. Maal qabaree wayii nama biraa. Abbaa mana keetii ta'uun sobaa miti bara. Abbaa mana kiyyaa abbaa mana reessi maali? Aywa. Abbaa mana kiyyaa. Akkam. Nagee. Jirta. Fayya. Hanji mana tinggalin gamma. Fayya. Gaafii bareedduu takkaas gaafachuu deema. Gaafii babbareedduu takka gaafii jaalalaa. Taasisti gammadu takkaas gaafachuu deema. Hayyee. Maali jechuun kan oolu akkuma ani gaafii yoo ana bareedduu si bareedu baatallee beeku qottu. Harmaamoo akkasumattis gaafii jaalalaa na deebisuun barbaade. Hayyee. Akkanaan aarsine. Maaliif si aarsa si aarsuu dhiisee man tanaan? Dhiistee jirtaami?
Rabbi haara siraa qabu walitti haadhaa bunja waan warree man kana keessa deeman moo ni agartaatis waan duraan jechuu jirturraa illee garagaltee ammaan takka ceertee jirte na fakkaate dhiyoo sana Akkamiirraa? akkuma fedhee haa ta'u haa garagaltee jirte na fakkaate mana gayaa taatee jirte zaman kana Duraanuu nama badaadha? laa nama badaa mitillee duraanilleedha bas xiqqisho sheexaan maa karaa raasii qaqqabu jira Shayxaanaan nama salaatu shayxaanni isatti nadhu. waloo salaatteellee yaani waan itti sin dandeenye qaba malee waan itti si'ee marunuma qaba saniifu waan takkas qofa si gaafachuu deemamma maali cakaas maal mee dhugaa kan Maali ji'iin maali ka itti fufi kaa dhimma kee itti fufi waa'ee si gaafachuu deema maali si gaafachuu deema mixiqqoo si gaafachuu deema itti fufi kaa daayirektidha. itti fufuu miti bas ati ma yoon hojii haasoo jiraatte yoon akkuma taa'ee si arge haasoo inni sitti hin tolu hogganni si hojii haasoo Kanaafuu odeessi odeeffadhu jechuu barbaachisaadha. Daruuri. Yoo jechuu baatte numa makaddaa tan hojii haasoo Itti fufi itti fufi. oottu rayyaan Haadeen dhiisi. Jaladee. amma deebi'aa Dhiisi itti fufeeti. saniifu gaafii irraa karaa si gaafachuu deema akka dhiirota yeman hin tahin garuu asiin ta'uu hin feetu rabbi irraa si haa jijjiiruun siin jaa garuu waan takkaa si gaafadha kanarratti Gaafadhu. asirraa fuudhuu ni feeta Fuudhuu. Fuudhuu maaliif fedha? Fuudhee si fuudhee mee? kalaas sabiraan feetuumi Sabiraa kaa? kalaas tumadhaan Ati waama fuudhuu dhiisuu fuudhuu kana maasaa oolta qo'etu. kanuma gaa'elaa dalagaa biraan eesirte laa wanni si gaafata biraa eesirte laa kalaas akkana hin fuune akka waadaan asiin tunfadha eegan feene na fuuteemi akka waadaan asiin tunfadha Waadaa maali? akkam fuune gaa Akkaan hin fuunee waadaa siif seenaa? Hin qaanfattu? maaf hin qaanfadha Wayna ta'e. Safaatu jirtaati? laas safaatti biroo murgaati hayya natti himi gaa ammaan hin fuudha ammaa hin fuudhu natti himi dha Maali sitti hima? hin fuudhuun hin fuudha ammaa hin fuudhu ammaan hin fuudha Waan gammachiisaa tokko waan si jaalachiistu tokko waan si gammachiiftu tokko si gaafachuu deemattee wanni hangana gammachiiftu wanni hangana jaalatu eesirti gaa silaa illee ilaa siin fuusisaa yoo jettee oduu na gammachiiftu. hin fuudhu hin jenne si fuudhe kalaas si gaafadhe barsa illee kalaas si fuudheetu hin jira hin fuudhu hin jenne Fuuni maal bu'aa qaba? Fuudhaa ooluun faayidaa kalaas qabdi? hin jemmi kalaas ree kalaas Fuudhaa ooluun bu'aa qabdi? akka qalbii nagayaatiin taa'u hin fuudhu isaa qabduumi Isin dhalaata namaa marbiidha sun. nama nu godhan uume kan hin fuudhu kalaas ulumaa hin fuudhu si mareeta biraa takka hin laalu Olumaa godhadheetu takka illee ulaalu. ol godhattee duraanuu ol godhattee Daawwattoota keenya sirriidha wanni kana. sirriidha wanni kana yaani si gaafadhe hin fuudhu jette si fuudheetiin jira biraan fuudhu jetteemi kalaas akkasuma jii waadaa naa seeni waadaa seenii naa kakadhu Siifin kakadha. Kalaas hin fuudhu. waadaa seentee kakatta waa fedhe biyya galuu jira yoo feete asiin ameerikaa hotuu jiraati waa hedduu jira mokka ammaan tana namni walii galee hojjeta taane ammaan tana akkana jechuu jirtaa beekte Akkam akkam? siree sibiilaa horteeti kana reekira hiyyaa jirta saniifu Fayyamaa qoo jirta siree seetaa si gibbuusu waadaa seentee kakatta achii booda kalas kara keessa deemte sittiin dubbadhu yoo feete illee ameerikaallee deemte rabbi si haa geessu Aamen. Waan kan du'aa godhu kanaaf. Siifin kun jira raamina yoo hajjamte malee si waraare yoo kan mana kana gadi baasee Austraaliyaa si haa geessu. Aamen. Ayo Austraaliyaa si haa geessu. Ameerikaa si haa geessu. Kuma ni ettee Rabbi si haa geessu. Waashingitoonii si haa geessu. Kuma ni ettee Rabbi si haa geessu. United States si haa geessu. Kuma ni ettee Rabbi si haa geessu. Walumaan nu haa geessu haa maaliif ana qofa geessa? Si goonaan bara kuma eegumaa fi godhatu jira walumaan nu takkuma. Akkasii Aywa. Rabbi hajji si haa geessu. Allahu aamen. Uuraa si haa salaachisu. Hajji si haa salaachisu walumaan nu. Allahu aamen. Maaltu korra si qajeelcha garuu zabana kana? Atumaan qajeelcha gabaati qajeelcha rumaan qajeela. Ati jallanna. An qajeela duraan qajeela waan hin balleessin qabu. Wala. Ati sumaatiitu waan hin taane viidiyoo narraa martee daawwattoota na arrabsiisa malee namni kiriyaani jira. Waan takka takkaa si narrabsine namni takka. Alla daawwattoonni yaaddoon baddee jirti akka duraanitti. Ay gabaddee sama jirta sirriin jirtu gaa. Maal taateen jirtu?
Egaa yaani namni tokko nama jaalatu tokko waan inni qabu sanitti himaniituma qajeelchan. Yoo ammoo jabaattee jirti jira siin jaan si balleessaa yaa'an. Amma kakaddu waa tanaa seeni Ameerikaa si ofu deemamee Ameerikaa deemta. Ameerikaa na wafta? Ameerikaa biti osoo bakka feetee una geessite. Jechuun ati waadaa irbuudhaa barku. Egaa irbuudhaa waan marra koo qabare. Akkana irbuutti kakadhu na barbaaddeeti. Aywa kakattee amichi booda. Irbuun saba keenya kakataa oolu kanaafuu maal waa takka goote. Amma nama keenya laala yeroo baay'ee irbuu seena waan ittiin hojjennu takkatti irbuu seena. Ati waan ittiin hojjennu waan ittiin hojjennutti irbuu seenaniiti. Amma waan ittiin abaarsi ilaarraan tanaa nurra jira saba keenya irra. Amma irbuu seenuun kan barbaadu. Maaliif akaakayyuu sabaabuun keenya irbuu seenan ardii balleessan. Barsanii bi tu wala dabar. Tole irbuu oromummaa seenan. Ati yaada mana keetiitiif seenta malee mushee ta'aalama guutuu hin seeni siin jee. Maal maatu irbuu fideewu? Yaman bulchii siin jeen. Bulchaa yamantaa siin jeen. Maal maa irbuu fideewu? Bulchaa yamantaa siin jenne. Mana kee keessatti waadaa seenuu rakkoon qabu waan dandeessitti qabu. Waadaa maali wayii nyaate moo? Khalas kan moorii galee jirrami. Waadaa naaf seenu khalas. Sirraa dhugaata? Akkana deemta akkanatti hin deemu. Sumarraa dhugaadha? Sumarraa dhugaa maal inni fayyibaa? Wayita akka ati baaratti ijoollee futee hin deemne wayitaan as garagalee wanni hundinuu khalas okkee ansi hin jee deebitee asiin dhuftaami? Laa wanta amma waan badii takka siin jechuutti hin jiru uumana gaarii siin jira malee. Wadaan asee jedhee amma haya mala laanuun jirtu haya maleedha. Maaltu si qofalchiisa waan qabu lamaan isin Waadaan asee waan akkanaa tana laa waan akkanaa tana ittiin deebi'uu dillee. Ammoo maali? Waan akkanaa maruudhaaf akkami viidiyoo kaa ittiin qaanfattooti. Kun waan rakkoo qabaate. Waan sirraan bahee miti ergu. Fuudhumoo? Hin fuudhuu jettee. Yaa si fuudhuun. Amma barsi fuudhe takkumaa. Kalaas hin fuudhu garuu waadaan seenu. Seentu? Namni fuudhu waadaan seenu. Laa hin fuudhu garuu waadaan mun seenu kaa waadaa jechuun maal jechuudha? Maali hin seenu? Shiroo seetee waadaati. Eeyyoo. Shiroo ganamaa fi galgala dhawwatu kana seete? Eeyyoo. Waadaa. Hin seentu moo? Waadaa jechuun safaa xaamisiitiin malee. Waadaa tokko eega waadaa seenu. Waan kana godhuu hin dandeessati. Akkam waadaa? Yaanii waan kana hin fuudhu jettee jira sararuu hin dandeessu. Hin fuudhuu jechuun hin dandeessu jala sararuu. Waadaan seenu garuu. Akka irratti akka itti jiraannee duuba dabarsinee beekna malee akka itti fuulduraa wayii beekna. Garamitti kan karafatu jirraa wayii beekna. Karkaafata baaltu siinqee akka sammuu wadee beekna. Akka itti kan karafannee dhufne beekna malee akka itti deemnu beekna. Sammuun ta'ee gara sagaltii. Sammuun ta'ee fayyisa galtii. Maaltu akka al duraatiif akka boodaa tokkuma maal? Kanaafuu? Waadaa seenuu qabda. Waadaa seenu qabda. Horii gallee jirra. Seenu waadaa. Seenu. Seenu waadaa. Maaliif? Waadaan hin maraadde kanii waadaa seenuuf. Waadaa seenaa ooluu maal nuu goote? Yoo seeraa waan takka seeraa xalabadde. Jechuun waadaa bara lammiin teenya eega durirraa qabnee waaduma seenu. Waaduma seenu. Lafeen torba gadiita torba maarreen haa waraantu yoo waan kana diigee jiraan. Deebineetuma waan san seenan ammas kun sirrii miti. Waan hin taane kakachuun sirrii miti. Tokkoffaratti rabbi birattis ni abaaramta ni jibbamta. Nama birattis ni abaaramta ni jibbamta. Kanaafuu wanni kanaaf sirrii miti. Dogoggora sin muddatiin jedhamas. Waan kanaa kaayattee viidiyoo waan hin taane naasayi. Amma gabaabtuu inni seentamoo hin seentuudha. Bara amma namni muree fi mana murtii hojii jirra nuti. Manguddummaa yaasoo hojii jirra. Kilma dhimma kiyyaafee kaayatanii. Dubbalure. Bara wanni ati haasoo jirtu sirrii miti. Hin fuudhu jii. Waadaan haasoo. Hin fuudhu jii waadaan haasoo. Akkamittiin hin fuudhu jee waadaa si seenu. Akkamittiin seenu. Ati maali dura? Ati maali? Ani maali si fakkaatan nama kaa. Kun bar dhiirri fuudhuun. Yaani jechuun ati maali godhan nama gaa. Dhiirri fuudhuun waan yaaddoo sabaa qofarraa hin beekmiti. Amma ni jaartiinuu jaarsanii fuusitti. Ana mata jaarsa fuusiftu si gaafa jitin jiru. Tahaa jamtee hafuusiftu dhimma mataa isiiti maal na dhaqee. Kanaaf egaa waadaan seenne egaa wanni as kiyyaman keessa mataa gargachuun hin jirru hargalaa ijaan aree nuti. Haa dura waadaan ana seensifachuu fi
biyya raafte jechuudha. لا هذا أكاد هذا هو فيني وأنا كده ديما كانوا من دار كتير جرا موكا سنة كم ما في متى بدك تزارين ما في جفرة إيه ما خرب يجي مودا jechuun namni deddeemee yoo namni biraa dhala biraa yoo fuudhe anis dirqama fuudhuun qaba. هو ما صاحبنا كيدا لو بدل يدري Akkam هو نامني وهو ما صاحبني ساده لو بدل namni yoo chi fooqee jannasiin ni fooqa. أي فوق جرا نانو إذا جنابي كو جرتا مي سيبوا صاحبنا كيدا لكبه سدور في دته بنا جرا موكا خران كده لان سنم أس جرا أتى هذه لان تجرا جرا جرتو كذا في دته تيس أما خرات ديم تو ملا لو جرتا ملا Dhiiseetiin jiran. Awwaana لا kana خرات dhiisee. ديم تو ملا لو جرتا أسد ما نما المان أسد نور ديكته مرو سدور ديا مرو Angala nagadu fi miti. Kaayyoon kiyya takkuma أسيتو fuudhu. يسر بدارو Kaayyoon kiyya takkuma fuudhu. Takkittiin sun suma. intar jaarsa qabaa jaartii qabdii heerumte hin heerumne dambeene asichi qallabu jirsi turre badaawu Qallabu jirta. qallabu jirsi Guyyaa lama maallaqa ergee fi sanqala san tasuma. Sun sitti meessanuma waan tokko irra deddeebistee kaasaan olii irra deddeebistee. eer deebisee kaasatu hin jiru bar amma barjichumaaf hin jira malee wanni kuttee misilaayees ammallee tuba deebi qalaas kilma Maaltu kan humtaa sun si? jala sararree jirti amma ni seentamoo gabaabduutti hin seentooti Awwaadaan seenu. yalla ijoollee si fudhadhee tumaanii kara biyyaa deemee tumaan qalbii fayyaa qabdu warra isaanii taa'ee guddisuudha. Awwaa ijoollee kanarratti hin safaatin hin jeena. Ani illee nuti falsafaatee waan hin feene. Maal jechuun barbaadde ati deemee akkamiin Maal jechuun akkam naa ta'u? Haala sin fuudhu waadaa si seenuu hin jira. Waadaan seenu reen? Keeftin seen? Waadaa akkamittiin seenu? Haala sin yaqa. Maal sulatti jireenya? Maaltu sulatti jireenya? Ani seenu waadaa. Kanaatu si qoyse ammatti huccuu ta'an bitatta san bitatta huccumati yaan boontee harkumaan nyaata si godhuun boontee numaa akka xaraxara yoo jiru. Namni bar maal soqa balchisu? Huccumati yaan boontee. Namni bar? Qaanii wanti kanaa seenu. Laan namni laan jaarsa akka namni dhalaan biraan laalletti oofti. Anammoo akkasii yoo inni hafa mee jaarsa namaa laalime kofoota namni sadii wal cinaan kaa'atu uffatee akka beechaa deemaa mi anta akkasii oofee beeka. Anumaatu tokko dhalaan si laallattisu godhee yoo. Waan soqa balchiisan qabu kan feete nyaatee kan feete uffattee akka hin feete deemteeti anumaa akka dhalaan si laallattisu godhee yoo. Na dhagaye kilmaata akkasii hima. Uffanni ati asii shan jijjiirattullee hin jiru. Okko 15 za'a boodaaf za'a dura deebitee jijjiirattullee hin jiru. Wala nyaataa dhugaatillee mana kana waqqafamtee jirti dhaabbattee. Waan waadaa si seenuu jedhe. Eeywa arrarraa eegalame wanta kana hin gaafatan. Taa'e hin doggorin taa'e. Wanta akkas hin gaafadhu wanta kana hin gaafatin. Hin doggorin. Awwaata akkas hin gaafadhu. Ati na gaafadhu. Ijoollumatti iyya qofa fuutee baraan hin deeman jee. Ijoollee fuudhee baraan anlaa baraan hin deemu. Ibsa jaleetiin gala kalaas. Xiyyaaraan. Xiyyaaraan ibsa jalee gala. Haayee isa wajjumaan galla. So wajjumaan galla. Jiraadhu ayyee. Hogataa si deemtaa miti. Hogataa kaasi deemtaa miti. Dubbii karaa hin dandeenyeera. Ani illee dubbii kana gaadheetii miti dirqamaan na dhageessisu jiran illee ni gattaa faatu. Haya waadaan seentu isaa. Hin seenu waadaa. Jechuun waadaan barsiifataa miti. Waadaa waan safataatti hin godhanii miti. Leesh maaliif safataatti hin godhanii? Ijoollee waan fuudhanii baaratti hin deemanii safataatti hin godhanii miti. Hin deemuu jeebar ijoollee baaraan hin galchuu jeebar. Hin gaddaa'uu halaas. Jeemi akkaan jettu ijoollee ijoollee maraatoodha kan hin baaraan fuudhee galchuu. Xayyaaraan ni jira fata murattee galtaa. Kanaafuu yoo waadaa sin seenu ijoollee fudhattee galtee. Egaa fuudhee galatee maal ta'e biyya namaa keessa naas zabiree ilmaan kiyya fudhadheet maan xayyaaraan gala. Illee nif dabbarri nuti illee nangaas keessa irruuf dabbarra dubbii cira dhufte. Kanaafuu duba kana akka nagadhiise. Qalasa maamaatii maama xayyiin. Soomaa kiyya qabadhu. Galatee. Akkuma feete godhu. Akka hin fadhin godhu. Yoo feete nyaatan akka inni yoo feete dhiisi. Kalaaf nagatti. Daawwattootaa fi hordoftoota keenya akkuma gartanii jirtanii akkuma nan jee dhiiruma ta'uu taatee silaa waadaa seentuu hin fuudhin jetteeni garuu an jarrabumaaf hin jee ani ittuma yaadee itti yaalee jeeni hin seenu jee akkuma gartanii an ammallee hin jallanne isuma jalleen irra jira rabbi haa qajeelchu dhugumaan fuudhuun niyaa keessaa qaba silaa fuudhuun niyaa keessaa qabaachuu baate waadaan seena. Yani hin fuudhullee ani waadaa siyyoo kakaachuu baatellee hin fuudhuuwan. Maja garuu didee jira. Khairumaa fi rabbi haa qajeelchuu. Chaalenni ana birallee ni jira isa birallee ni jira. Amma anumaatu irra dalagu jira dhiyeenya kana. Na jajjabeessaadha nu bira dhaabbataadha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horaa bulaa.